السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمين أجرت جرب يا كيسين كم الحمد لله. نجني سنبرة هذا كريستانا إسلام على سون جنين كلين المان ما وانت جرات كل إلى جتونا ما وانت راني لما راسي يا جتونا سجله في نوم وعمله سجله في الرأس sagalee kee bonaa jechuudha. Wanti hunda barsuu barbaadadha. Rakkina guddaadha, rakkoo cinqaa hamaa, rakkoo guddaadha waan ta'eedhaaf jechuudha. Maaliifuu ilmi namaa nama fedhallee yoo ta'e dhaleetu osoo hin ta'iin xiqqoo isii qabaatellee dabalataaf xiqqoo isii kanarraa kan fooyyee argadhaadha jedhee osoo rakkina akkanaa ofirratti hin beekin jechuudha. Rakkoo akkanaattu naquun namaa osoo hin beekin kan biyyaa boofu jechuudha ilmi namaa. Maaliifuu dalagadhee kanaa malee akkamitti dalagadhaa? Bakkeen dhaqu sun mana nagaati moo mana akkamiiti jedhee namni beekuu hin danda'u jechuudha. Inna nama dhufee jiraani kan dhufee biyya Itoophiyaa irraadha jechuudha. Kan jiru Suudiidha. Suudi naannoo Girib jedhamu jira. Girib immoo magaalaa Riyaad irratti jirani. Inna obboleeyyan koo wallaahi laziima rabbiin ilma namaa jechuudha. Innumaayyuu ta'e bokumaayyuu hin cinqin wallaahi billaahi akka nama cinqame kanatti jechuudha. Waan namatti dhaga'amudha jechuudha. Guyyaa guyyaan qoomne hin oolu, guyyaa guyyaan osoo hin tumamne hin oolu jechuudha. Waan namatti dhaga'amu wayiitti obboleeyyan kee. Guyyaa irraa kana jechuudha. Nu amma sa'aatii ammaa kana balbala gollofadhee taa'aa jira. Na hudhuudhaaf natti fiidi jechuudha. Intalattii walaa na hudhuu natti fiidi. Gana warra ollaa waamanii jechuudha. Ollaan dhufee balbala natti cufanii matbaa keessa taa'aa jira. Kan amma yoo argitan jechuudha matbaa kana ilaalaa jira. Akkana jira. Argitanii? Akkana jira matbaa keessa jiru kun balballi immoo hiikoo kana jechuudha. Balballi jira. Qodotee taa'aa jira. Qodotee naan jedhanii ishee wanta natti dhaga'amu wayiitii wallaahi jechuudha. Maqaan kiyya Muhammad Haji jedhama. Beekamaadha maqaan kiyya Rasuulli haasa'ee naannoo Naayijeeriyaa jedhama. Maqaan kiyya jala fudhaa jiranii ani hojjechuun biyya kanaadhaaf haarawaadhallee jechuudha. Rakkinni nama keessa jiru kun immoo rakkina ulfaataadha wallaahi laziim jechuudha. Maaliifuu ilmi namaa yooma nafsaan isaa jirtu waa kan namni waa dubbata malee nafsaan isaa yoo tarte wanni hunduu jechuudha dhokatee jira. Wanni dubbatamu takka hin jirudha. Innaa odeeffannoo akkasii yoo qabaatan imbaasii asii darballee jechuudha jawaalaa argadhee waa takka kalaamaa kallamee dubbachuu hin dandeenye. Namni rakkatu malee jechuudha. Rakkoon nafsa itti dhuftu malee sagalee ofii namarratti gad dhiisu jechuudha. Abboota kiyya, hayyootiyya, obboleeyyan kiyya kulli namni sagaleen kiyya kun isin bira ga'e jechuudha. Bakka jirtan kullitti naa birmadhaa ishee. Yaa nafsaan kiyya jiraatte inshaallah bakka jirtanitti salaama isiniin jedhe yookaan illee dhagaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. jechuudha. Ramadaana kana keessa jechuudha namni waan hin taane hin dubbatu. Alhamdulillah gaa waan hundaafu